namoonni isii gargaaruu barbaadan lakkoofsa akkaawuntii isiidhaa baankii daldala Itoophiyaa 1133 duwwaa 3 duwwaa 9 39 torbaan isii gargaaruu ni dandeessan. lakkoofsa bilbilaa isii Kimiyaa Ahmed duwwaa 9 31 98 19 70 irratti dubbistanii akkaawuntii isii kanaan gargaaruu ni dandeessan. wal gargaaruu aadaa haa godhannu. kabajamtoota daawwattoota keenyaa warreen sagantaa kana daawwachuu jirtan akkuma harkaa jirtanitti maatii addee Kimiyaa Ahmed mana isiitti kan argamnu maallaqni fuula dura keenyaa kan taa'u jiru immoo maallaqa uummanni Oromoodhaa iddoo gargaarraa nutti ergan amantii keenyatti walitti qabnee kan finnee dhufne jechuudha. Amaanaa teessan bakkaan gahuudhaaf asitti kan argamu. Amaanaan teessan namoonni garii arra erganiiti arroomaatti nu geessinee nu jaal nuti immoo kayaanne akkana walitti qabnee had nu gargaaranii asin nu ergan haa galatoomanii deengadda ogguun bo'uu na wajjin gaddan kaartona irraa rafuu turee afataas uffataas ijoolleen na biratti argamtu ijoolleen dirqaa keessatti argamtu tokko Iskandar Aliyyi Jaamaa Sharmaakee Aadamii wajjin kaasitti argamu amma gaagamechuudhaan afaan jallee walladhee jira. Dhiifama wajjin gaafuma maatii xiyyaa hanqana ga'e wajjin maallaqa ol guurame kana gubbaa taa'eetiin gammachuu jira. Isinillee naa gammadaan isin jaa hindufatinaa hirrifatinaa azaabnii fi jannanni wal biraa jannata addunyaarraa gubbaan jira. Jannata akhiraa isin yaa kannuun jaa ijoolleen kunilleen kadhalaniif kadeemaniif haa gammadaniin isin jaa isinillee naa eebbisaa warri bahaa jirtan kadhee jirtan ka Itoophiyaa keessa jirtan ka biyya namaa jirtan haalaan ijoollee tanaaf du'aa'ii naa godhaan isin jaa naa galatoomaa yaa uummata Muhammad yaa lammiitii yaa uummata musliimaatiin isin jaa arra waan bo'uu gammachuu hedduun na dhageemaa ilmaan kiyya qarqaraa ba'ee naa dhufee jira. naa gammadaa kun asirra naa daawwadhaan isin jaan tala duraata qalbiin irraa cabxee garaa kiyya jala buttee haala hedduu gammachuun fuulli guyyaa sannaa gartanii fi qarraalleen waladda ta'ee jira. fuula kiyyaas qaceelloon na daawwadhaa ilmaa kiyyaas na daawwadhaa carqii guyyaa san qabnullee firraa fageessinee jirra. warri guyyaa san wajjin boo'elleen ilaa irraa biyyaa ganda itti galte wajjin si wal barsiifne jedhanii kunoo Hindiyaa Alii Wadaay jaamtii taanis Saaraa Darajjee jaamtii takkaan nu keessa hafee san karaa keenyan dhiyaanne Zuuraash Kaasaa jaamtii sanilleen kan wajjin booche isaanillee kunoo gama keenya siqanii nu wajjin daawwachuu danda'an karaa keenya siqaa isiintuu Hindiyaa Alii Wadaay jaamtutu lafa ammatti galle tana ijoollummaa kiyyatti ittiin taphachuu ture itti laftee ooyiruudha gaafa duraa hogguun gaafatan namni nu qabeeti isin hinan jaan irraa baaragu tureetti arra baaraga sanillee hin qabnu jette waan asirra dabarsiteen qalbii tiyya na gammachiiftee na asaysitee na himu turte. Tole gaa Sharmaakee an guyyaarraan tana dachiin soomana akkeetti jiru gaa tumaa bira bebeekaa qabeeko. Lakki warri beeku asis ni jira. Ni jiran isaanis ni himan waan agartanii. Hangama kiyyaan hanga har'aatti jechuudha. Hanga har'aatti gana ammallee hadhaamsi hafe haganaa seenuu jiru ni jira. warreen yaadaan qaban amma asuma kalmaa wajjin qabatee uummata keenya kan nu daawwachaa jiruuf yaada uummaan tijjituun akka gargaaramtu kana eenyu qabee nutumaa bara akkasiin nuti fiduu wajjin wal qabatee namoonni tokko tokko keessaaf dhiifama nu godha namoonni tokko tokko kan ilaalcha dogoggoraa qaban bifa ittiin agarreetu kan jiru kun maali namoonni uummaa teenya gargaaran hedduudha. namoonni uummaa teenya gargaaran hedduudha. Heddumminaan خشنتم يرجو خديب يرجو خديب بلام يرجو خديب بسد يرجو خديب بشان يرجو هدو الدنيا تلاقوبا هندينو حقا أكاتا اتسي يرجو سيجافتوني امتاف أكن نتيرو حقا سن درسني سيفر جيو خاني مو ريسيتا سيفر جامي ريسيتا كذا نمسن ريسيني نمسن جي ماليني سنبكا نمسن جي جتشو ريسيني يرجمي مالين سنبكا ركتيجو فودتي ناي ميقاسين جاخر ريسيتا برات غاغرتي جرتا نافو دي ناي ميدا نمس وامبرا كومي يو بالبلا اتبيزي تاتي نم نافي سوكو فخم بالبلا خيسو ميسا جرو بوتو الدنيا رتي نمجو غلغله غنما ورا افريكا دي يرون تينيا شرماكي كده غويا ورا بيالاتي فو نتي غويا اسان غزي الكني فالاتي افريكا في امريكا تي نتي هريبا نمني غويا ميقرف نتي مالي خلولي كبودا وري جولين تون سارا مالي سركي شفتة مالك أكمل برودي ما
وانا كسي جربيتا نموت خير دتشيني سومنا أك خيري يعني خنتي خير ما نهافت أنو نوتي وني خنا قولوا فين نار كان فيتو صدقان خبرام ماس يفهم أنا أقول هذه نموني هدور در الرجل نموني هدور در الرجل يفهم أنا أقول أمال دتشين سومنا دولار شنتم سيرك فكينيا سديفنا جيسي يجي دولار شنتم جيسي في برتا أي فيديو ناورا بي بوست ناقولي شوف رسول الله عليه الصلاة والسلام صدقاء في شيء مرجع تفقدوا خبيثات واركون كم برسلا أكذت جزيني جنوت توكتو كومال جا أما زيد أو ما أنت لك يفوني أو ما أنت لك يفون أو ما تناجيزي كيسا هو فبير غرغرسي كنا نوتي بكتك كفوني أقولهم غلطوما وري مقاخ يتيس إربو ترتن أكاونتي خيرنا كو ترتن أكاونت ساترتيس بكتك كتنوتي مالك أولين فيني أرومت yang kasih di bahasa Indonesia ni bukan umat ni berlais liber juga oleh mula umat yang kasih kumpulan kan umat kan never amma khati amma dolar di biar tiar gitu kumni afro kumni shanan sa yoin arre TV never umat ni gitu benar garu yoin akan warik abe video mana TV tu video ni nyoma ni binna bekawan ni bitamas man ni huji bira itu cisu dan binya mali ni kisah akan warik abe خنيمو تومسا بونسا تومسا قدا أمني ورموتي في مني مسلم ما كان الدنيا رجرو أنا هدون كم بديجرا هدو أكيد أني أولي خن خاماتي بيه خلو فجوا هدو جرا أفوشالي تاني هدو قلت يفنا أفوشالي بيجوت هددا أمريكا كندا أستراليا بيجوتا هدو دعا ديفا منا قولا بيه هدو سنونداو متقلت يفنا دبلو دبربانا أكاونتي ماليس ورين حوالتي نف إرجو ترتن هدو غلطوما أمان تيسان خنو أرى لما تشوفوا ده بتلاقيه مجرا شرماركي خناو لا سوون دندي ولا أنا قاعد زين أسوأ كخيتي خنات تناسو أتمنى دباري ساسو دا كساسو جرتا هاي كي نقوم جرتوا مو خلينا أنا مو إنسان يسودا كسوا قماني ما في أنا مو مدنولي أجايبات نكام هيا كيسة تو ورا سودارا بيجران دورا غلطو مان جاني أكمان غلطو ما جوني فقران سماري ما فيتا نرد ولا حكومتك نومتك كبر حكومتك دولتي hello أبون دعيامو أبوني دعيام أدو بدو أبو مي بر فيديو تك كيسين بوست کو دنين لالي هاي مال مي لالته هاي غرغارو برباد دي آتي غرغارو برباد دي إسين سا إيسا هاي فيديو لالي वो تكمل لالي بر غوثو لالي إيجس بودا كافي كونا نعا بتونا ده ولي هاي إيجي تجاري داتي ورئيسا ديسين أبو بر فيديو لالي سينجي ورئيسا كتها تشراني أغرتا هاي جاماس قديبي تكوني تورا نقديب ساماس hello وين الرام فدي غرغارو فيسا غرغارن أكاونتي خناتي إرجيف هاي أكاونتي خم جتة خنا فوداتي أكاونتي نديب ساماس ياو بليسا خيا أنبيان جرو بيا عرباتي أميرين جرا بيا هدودا سوالو كوما كنادي يا ربي جي بيا خلطك كبوداني نرجافي بيا خلطك كبودا يرجوداف أنا ساعة خلطك كنراجو بيرجودا كأنا هوندا توري كم براديس أكمل كندرجتي دورا مالك بيتين يا كرشة كمال ما فايرجي غا كمال ما فودي جرتا أبو خم لما فوريسين جري هاي أجابيرنا أجيسي أما هالكن توس الله رنجن نسي أبو خالله إسكندر سكين ساجوا هاي ليلي لا يو إني الله تي أما ساعة ناوسي خاصون دومان هاي هوجا برد إيتواتي هو لما هسن غرسيسا ورا بيبوست نوري خنجو سيد دولايتو تنافس نمداني أكو ممدن فرده كمان الرأوت عليه تناف دعوتوني كينيا هندي ساني ونينو بيهو كمان وان خانانوتي فولنتري ده خبر جو سو باتي سومنا إسي مالك غرغارو داني الصوابة دلقتن نوتي مو إسي ولد إسي في دوران صوابة دلقنا يتشودا وان خانا خغوني مالي دك أمنينو رجراتي تيمي توان خانا خغونو دن ديني يتشو فدي خينياني خانا خغوني
Tanaafuu namni gari akka ajajaatti sidda walee deema mafuudhi geessi waraabi ergi akkana hin ja'amu. Tanaafuu namoonni akkas jettanii ilaalchi dongoraa qabdan dhiifama godha akkanan godhamu warri garuutu hedduu nuuf yaaddanii dadhabdanii jirtanii jettanii hoggaanu bilbiltanis du'aayi nu gootan wallahi hedduu galatoomaan isin jechuu fadhaa keessattuu warreen Ameerikaa jirtan kan Kanadaa Awurooppaadhaa fi Awustiraaliyaa akkasumas biyyoota Kwaatar Suudii biyyoota Arabaa jirtan gaa maqaa keessan guututti yaamuu hin dandeenyu. Tanaafuu warri gumaacha gootan maqaa dirree wudiitii fi maqaa uummata Oromootiin guddisnee isin galateeffannaa kum lama al lama gan isin jechuudha feenaa. Ani raawwanne waatu naaf himadhu. Maaltu jira seetee? Kun kan akkaawuntii keenyarra seenedha. Amma booda garuu sa'a ammaa kanarraa kaasee ummaan teenya duraan rakkoo keessa turte dabtara baankii banachuu dhiisi. ID waraqaa eenyummaa yookaan mattaawoqiyaa baanan sanuu hin qabdu. Ammaan kana ID sanuu aradda deddeebinee hafuunee fi mana baankii dheeyinee dabtara baasnee fi buuka banameef. Osoo isin hin fudhatin tura garuu kana wanni wali qabneef osoo isin hin banatin. Amma garuu banattee jirti poosta godhamee jira akkaawuntiin ummaadha. Namoonni gargaaruu barbaadan suduudhaan ummaarratti bilbiluudhaan ummaa gaafachuudhaan akkaawuntii isii ilaaluudhaan isii irratti waan barbaadan gumaachuu dandeessan keenya garuu nuti isiidhatti finnee jirra jechuudha. Kanaas taanaan amma isii harka kan nuufi miti. Akkaawuntii isiidha mee dabtarri isa jira fidi dabtara ummaadhaa san. Dabtarri ummaadhaa kana akkaawuntiin ummaan banattee jechuudha. Kana akkuma agartanitti isiniif maxxansina guddatti. Kana wanti isiidha. Maqaan kunoo Kimiyaa Ahmadii as gubbaa jira. Isinis kunoo tana dabtarrinis kana asirratti ni ergitanii fi jechuudha walii shari'aan zaayira waan taateef. Kanumaa uummaaf maa hin banne rakkinaas jiru namni quba qabu hin jiru. Kanumaa uummaan banne ishee namni hafuura lukkutee hedduu takkaa jira beektaa. Sanka jettanii isinis jibbansaaf osoo hin ta'in hamiluma akka uummaan gargaaramtu qabdaniin garuu ta'us qiyaasatti ta'uu qaba. Walqusachuun gaarii waan ta'eef hedduu isin jaalanna hedduu isin kabanya isiniin boonnee jira nu boonsanii jirtan hirmaannaan tattaaffiin hawaasni godhaa jiru akkanumatti itti fufuu qabdiin jaashan maarkee keenya. Maayii irratti warra gargaarsa kana godhe gumaacha kana godhe irra guddaan isaanii namoonni adda addaa ni jiranii ummaa bira nu geessaatii du'aa irraa nu fuudhaa haajaa qabnaa kan jaan hedduu jira. Kanaafuu ummaa walumaa galatti warreen gumaacha kana godhe hunda akka nuuf du'aa gootu barbaadna jechuudha. Iskandar Ali Yifaan keessaafuu guyyaan dura himannaa kanarra deessu jawaaba takkaa lama oguu kaameeraa irra deessinu booyaan himuu dadhabee akkasumas sharmaarkee aadamillee karaa kiyya dhiyaatee hogguunan jecha lamaa sadiimu booyaan gaddee waan jewoon laalee ibsaa jaamaa kasadee isaatii kaameeraa qabeen gubbaa dhaabbachuu jiru dhuma darbaraa takkaa isa rabbi haa guutuu fi asumaaniin du'aa itanii eegalaa kabaa jirtan kadhee jirtan kadhalaarraa kadhiiraarraa yaa ummata musliimaa yaa muslimiin haqa walirraa qabnaa yoo rabbi jeegaa ashaadu laa ilaaha illallah walii gallaa duwwarra wala waalus nagootanii anilleen hedduu na dhageemtii yoon du'ellee ilmaan kiyya namni na awwaalu ni jiraan ja'a ijoolleen na biratti argamtu ta'isinii wajjin wal nu barsiiftee darajaa gurguddoo rabbi haa kennuufiin ja'a na wajjin du'aayii godhaafiin isiniin ja'a hin mufatinaa hin rifatinaa balloon naa ba'an ja'anii naa gammadaa ja'an isinis ka dhukkubsatanii fi garaa qabuu fi خاملة وعندها كبو أكل هذا خيسني سني بيخا رب العالمين السجنا دابته نفكاته سلاو رب ما ولن نفيده سن كيسان نادر مته إني قبله وأنا ما كنو هيا أكسين غلطو ما جا فريد يسر ربي سني أقوتو فريد يسر ربي سني أقوتو الدنيا آخرتي تجمدا يرفتنا تعسكب بتس تلتفي غرغر سكون ويا آخر الليل ولا عذاب الراس ربي سني يا بركة سبحان القرآن بركة شان الصلاة ديفا موجين هيا سبحان ربي خير رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله namoonni isii gargaaruu barbaadan lakkoofsa akkaawuntii isiidhaa baankii daldala Itoophiyaa 1133 duwwaa 3 duwwaa 9 39
torbaan isii gargaaruu ni dandeessan. Lakkoofsa bilbilaa isii Kimiyaa Ahmad Duwwaa 931981970 irratti dubbistanii akkaawuntii isii kanaan gargaaruu ni dandeessan. Wal gargaaruu aadaa haa godhannu. Manguddoon maal jettee nu dura jechuudha. Nama manaa yaamanii nama alaa yaamanii ergatanii fi nama manaa yaamanii ergatan kamturra nama dhaqqabaa jennaan nama manaatu dafeerra nama dhaqqabaa manguddoon nu dura jettee jirtii jechuudha. Sharmaaqee fi Iskandaran nama biratti argamu hasadee isaa ibsaa jaamaa dirrihuutii dalaga jedhan amma naa ibsan ta'ee ammoo gaawwanni nan jechaa jiru amma ijoolleen tun akkana dhiyaatutti mana keessaa hin harkadheen jaa maqaa falaa agaluu malee hogguu alarraan hammaarratan akka awwaaniin ergannoo mana keessaa harkadheen na fakkaatti ergannoon mana keessaa harkadhee isin wajjin waliin na fiddee ceetanii lubbuu nu dhaqqabdan nu furtan galatoomaan isin jaa ijoollee tana duuba ammallee waan hin harkadhu guyyaa qulfiin biqiltuu baankii san banamtu ijoollee tana dhiyeeffadheetumaan ijoollee tana wajjin yaada isin kannadhee mala taatus na wajjin itti gootanii ilaa maayyii na gammachiistanii jechuu akka sadaqaan tun gargaarsi kun bakka isinii harkatu baatii ramadaanaa tan keessa waan itti isin laqaamu isinillee ni beeytan rabba laalanillee isiniif godha qulfii warra asii TV tachiillee rabbi aabanuun jaa khaalii isinatti haaqamu jaa warra gartee har'a amanaa bikkaan ga'e kana rabbiin hiree isaaniitiin odoo deemanii itti gufatanii warra qulfii hiree miskiina karaarra jiru alarraa galchee rabbi haa godhuun jaan jee ijoollee tana akkasii gaadhiifama wajjin ajee ijoollee tana gaa hedduu naasimadhaan isin jaa akka kiyyaatis akka gargaaranii yaadna kiyya kana. Tole egaa daawwattoota keenya warreen sagantaa kana nu daawwachaa jirtan amaanaa teessan kunoo bakka hin jirre. Warri hospitaala geessaa jettanis hospitaala geessine si geessine mi? Nageessitan. Warreen ijoolleedhaaf huccuu idaa bitaa jettanis arrabina. Warreen mana kireessaa jettaniif hawaasa Direedawaa kan Minisootaa isaaniitu mana kireesseef nu dura jechuudha. Tanaaf nutillee nama mana ilaallee jirra. Tanaafuu mana kanarra wayyaa ni kireessinaa fi warri mana kireessaa fi jettan mana gaa isaanii wajji wal dubbannee mana ni kireessinaa fi warri raashina bitaa fi jettanis raashina binnee jirraa fi tanaafuu warri gaammaas yaada biraa qabdan maaliif kopheen binnee jettanis ni binnaaf warri uffataas jijjiiraa jettanis ni jijjiirraaf harka kannaa fi oguta kaamera an namoota hedduun naqun name dubbachuun bar dirqama waan ta'eef waan biraatii miti doolaara dhibbaan ergee qarshii 2,000 ummaa san harka naaqannii fi qarshii 2,000 raashinatti bitii fi hajuun ni jira khabraawo maallaqaan sitti ergesan waa takkallee ittiin bitinii fi harkuma kannii fi hajeesni jira shuuf irreedduun harka kakkannaadhaa fi haan raashina bitaa fi raashin nuti gizee duraa binnee fi fixnee jira. Chiduu jira. Unaasira. Gamana. Raashina guyyaa duraa nuti waan barbaachisaa goonee jira. Misi. Sigalee raashina guyyaa duraa binnee jira. Waan godhamu qabu kamana keessaa guyyaa duraa goonee jira. Maalleeyni san wali qabamuun dirqama waan ta'eef eega wali qabamee waan takka goone inni akkana finneef. Gaafa silaate dhibbee kan inni san kan inni famaalli kun walitti hin qabamu jechuudha fadhiiti. Maallaqaan sitti erge fuutanii jettanii hoggaa hojjetanii silaa hoggus fuune isin jennaa garuu haa taa'u jenneeti. Akkasii gizee wali qabame gizee akkasii maallaqni wali qabame waan takka bu'aanii fidaa. Waanjuu ifoota na deebistee wayii nyaate beektaa na dhukkubaa ummaan du'aayii naaf haa gootu kan hin jeesi jira. Haleen na dhukkubaa yeroo hedduu mana keessatti ummaatii yaa dhukkuba du'aayii naa godhaa jira haadhaa fi baankii geeddoonii jiran du'aayii haa naa gootu jedhanii jiran. Ayyatii maan ture. Abbaa maleen guddadhee jettee tabooyaa himmaan gad laqqasaasaa maallaqa nu ergitee jira. Mana namaa dalagaa maal mana namaa dalagaa qarshii kun takkaan qabeettee nu ergitees barnuma jirti. Sigalee lakkoo isaan tokkoo miti jechuu fedhe tokkoo lamaa miti jechuu fedheeti. Namni gargaartan osoo hin qabne ummaan tun booyaati keessaafuu hawwan keenya kan biyya alaa jirtan hedduun isin dinqisiifachuu fedhan takka. Haasawni isaan haasawan imimmaan hin dabaalamaati. Namni siksik jee hinaaseen bari hin jiru bara. Booyaa kan haasawin hin jiru bara. Takka kana lammaffaa irratti afooshaalee garagaraa waldee garagaraa hedduun dinqisiifachuu fedha. Nuti bar
waan kana YouTube irra keenya dirreewwan keenya irra hoggaa keenya guyyaa itti aanu barduru gareen hundi ijaaramtee jirti. Gareen hundi ijaaramtee jirti. Nu booda jechuudha. Waan hedduu jajjabaachuu qabudha. Akkasuma sharmaa argate. Eeggachuun danda'aniif warri amma booda nu dubbistan yoo jiraatan akkaawuntii si agarsiisnee jira akkaawuntii sanitti fayyadamuu ni dandeessan. Bilbila isii asirra keenya saniin fayyadamuu ni dandeessan. Garuu yaada addaa ni qabna yoo jettan teekistumaan walii barreessuu ni danda'ama jechuudha. Gaafa dhiyoo booyuu turte amma garuu akkana qofaltee ilaal gammadu jirti. Maaliif gammaddee garuu mee maaliif gammaddee amma? Gaafa dhiyoo ummaatii maal godhaa fi'etti? Jettee jirtee ummaan laa godhaa jettee ummaa? Gargaaraa jettee amma gargaaraa gammadee jeen xaatuu uummata keenyaa jeen. Gammada jeen. Galatoomaa isiniin jaaladhaa jeen. Si jaajallee uummata jaalatan jeen. Galatoomaa isiniin jaaladhaa. Goos akkasii imimmaan daa'immanii akkanitti irraa qoorsuun rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam daa'imaaf jaalala kannaa daa'ima hoggaa agartan ol kaasaa dhungadhaa jechuun san dura asirraa eegalti beektaa. Daa'ima imimmaan irraa qorsuu keessaniif maqaa dirree wudiin hedduu nutis isiniin boonnee jirra isin jaalanne isiniin jirra. Namoonni garii takka maal jaalne atii ni dhaamsisii qabanii intarvii keessan irratti kan hunda bartuu natti fakkaatu jiruun teenya akkanatti kan jijjiiramtu taatu miicuma akkas jettee san narraa dhaqiiti jiruun akka jijjiiramtu narraa himii fi kanaan jee jira. Mee uummata Oromootiin maal jettamee? Egaa dhugaadhaan akkanatti fakkaanne ture ilaan guddadhee guutuu waan akkanatti agareef amma immoo baay'een gammadee jira galatoomaan ja'a gama xiyyaanaatitti jalleen gammaddee hedduu baay'ee galatoomaa rabbi fayyaa isinitti haa ta'u tanumaan dhaamsa qabaa jechuudha. Ani gammadeetiin jira akkuma gammadeetti isinillee na wajji gammaddanii abdiin qaba. Obboleeyyan kiyyaa akkana nu gammachiisa kanallee hedduu dhiifamaa karadhaa. Dila kana jiranillee seene ture amma immoo ni jiranii abdiin qaba waan hundattuu. Ni jiranii seene dhuguma rabbiisan namni nu jiraa bakka dhumanii ati teenyallee rabbitti walii yaddaa jetti dhukkuballee hedduu baay'ee nu kadhattee turte uumaa dukkaanarraa bitamuu nu dhiisii yaada jiru hunda qabna ammoo san hunda dabarsinee jirra alhamdulillah amma qaraaneetuma quraana islaamaatis obboleeyyan keenyallee qaraasne dabarsine alhamdulillah amma balloon nu eeggata ballina kanallee waan nu fiddaniif hedduu baay'ee galatoomaa iskandarillee sharmaarkeellee obboleeyyan kiyya gurguddaa waan ta'eef ammallee guddoo tana keessattillee akka isaan dhabnullee fadhu hedduu baay'ee haa galatoomanii jaa. Ibsaalleen akkasumatti obboleessa kiyyalleedha baay'ee haa galatoomu jaa isin hundaniin galatoomfadha. Islaamummaa keenyaanuu diina qabachuudhaanu amma booda ol kaanee jirra fayyaa dayaan jaanii obboleeyyan Islaamaa assalaamu alaikum. Ummata Oromoo ummata Islaamaa hunda gaafa wal agarreessan ka haalaan gadda haalaan booyaa turre amma immoo gammanne isinillee rabbi haa gammachiisu balaa addunyaa keessa deemu kanallee isinirraa fageessee addunyaa akhiratti rabbi isin gammachiisee khayrii isin dalagattan akhiraa fi addunyaallee warra rabbi bira kaayyote rabbi isin haa galu gammanne isin jaalannaa fuulduraafillee rakkataa keessan akka kararraa fuutanii ol galchitan abdiin isinirraa qabaa jechuudha. Sanumaafuu isin jaalannaa assalaamu alaikum. Manni Oromoo jirti akka uummata kana gammachiistanii mana galchitanii manaa fi malas rabbi isinitti haa isinillee warri gargaarsa godhee fi ila amma fiigaa jiru rabbiin faayidaa isin haa godhu ilmoo dhaltaniif faayidaa haadhatiif wallaahi bultii ta'e isinirraa jiruu ta'e isinirraa fayyaa ta'e isinirraa isin haa gammachiisu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. كم بس دي بشنتمي ولبو أمي يا رب أسكرا شرماركي دري هودي في اسكندر في أماس كيرون هدول أجرا ما شاء الله رب الرجالته وان رمضان وان بليان كينيار كتير كتير ركوساني من شنتفاتو كونوا دلقان قرسني نوتي أما وان مسجد بن عباس كون لبستي بشنتمي أنيم بها مليون أفتنا بن عباس تفيده ورين أركتي ما لقنا خبوه أمة أركتي سعودي في أمة أركتي متنبأ لكن من مسجد بن عباس نم تكو خن خبلو دند أبسمدو جنا خبلا نبيل التيده أقسمتي جا أبدي قل دوك أبنا سلكي راني سندبسو بربادة سندبسو دندينه ميديا هتقول أجرا ميديا أجرا ونو هاتنيس
أصل جناتي سي وبلتين تاني أمتين دينغ دبوين سوتشفاتو أرانت النخفراني يرو أمانتنا أنيس إمرجنسي وان رفيف مالك خنا فدني أسوان جرنجتشاف مالك في أنيس ذاتا أسيب الأنتي إسنيس أركتة أكشن قدّا فوتني أكا أركتة هجرة كول سمبر بارنا سلايس أكا أركتة نوكان إسني بينا مالك ورين دري واقف أقول بس دي شتنباس ورين خيسافو بن عباس ميجا باس more than this you can afford you can do more than this be sure إن شاء الله Allah give you reward بركة أركتة ليلة القدر اللي رب سنيا خانو سومنا خنيا اللي رب نروح كيفلو ركوب خنا اللي رب نروح مجن هاجرنو تنافو دبيس انت سنو جولين سدرة تراني جراني شرمار كان يفتح جرانا ما تو ولا ترى إيجا هي أناتي الرأس دابنا أما قابس مالك إنه إركتني في التنيس أكرمت أركتة مالك سنفنا أكاونتيس سنيف متنسنا أسرت دابنا جرجر وان قبل namoonni isii gargaaruu barbaadan lakkoofsa akkaawuntii isiidhaa baankii daldala Itoophiyaa 1133 torbaan isii gargaaruu ni dandeessan. Lakkoofsa bilbilaa isii Kimiyaa Ahmad 991981970 irratti dubbistanii akkaawuntii isii kanaan gargaaruu ni dandeessan. Wal gargaaruu aadaa haa godhannu. يوني في بربدن ملكا واخرا أرجو فردوسي ولا نبي بيرا يتيما في كابا ركوي الرافورا كسين أرجنا جلال رب الرا